Waajjira ministeera muummeetti gorsaan hariiroo hawaasummaa Diyaaqoon Daani'eel Kibrat aangoo gadhiisuun dhaga'e. Daani'eel Kibrat maaltu mudate aangoo akka gadhiisu filate bal'ina oduutiin dhiyeessina. TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamtu pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uun kan tajaajilaa ture Jeneraal Taaddasaa Warradaa irratti fonqolcha erga raawwataniin booda hidhaa adabbii hidhuun dhaga'amte bal'inaan dhiyeessina. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma Strait of Hormuz ilaalchisee biyya Omaaniif akeekkachiisa waraanaa cimaa kan doonee ibsame. Haleellaa xiyyaaraa biyyi Israa'el kibba Libaanos keessatti raawwatteen yoo xiqqaate daa'imman dabalatee namoonni 6 ajjeefamuun isaanii dhaabbanni oduu biyyaalessa Libaanos gabaasee wal qabate deebii humnoota Hizbollaatii fi Libaanos bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Kanneen amma isin dhageessan martinuu hangafoota oduu lammii miidiyaati. Amma kallattumaan gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Gorsaan ministeera muummee Itoophiyaa Diyaaqoon Daani'eel Kibrat aangoo gadhiisuu isaanii maasiima miidiyaa dabalatee maddeen amanamoon gabaasaatti jiru. Diyaaqoon Daani'eel Kibrat dura ta'aa boordii faanaa Broadcasting Corporation ta'uun tajaajilaa erga tureen booda komii hojjettoota dhaabbaticharraa itti dhiyaateef aangoo isaa gadhiisu maddeen waabeffachuudhaan buufanni waazeemaa raadiyoo masarati miidiyaa fi waasee miidiyaa dabalatee miidiyaaleen hedduu biyya keessaa wal jalaa fuudhuun yeroo ammaan tana gabaasuurratti argamu. Aangoon Diyaaqoon Daani'eel Kibrat ilaalchisee gabaasaaleen ba'an kunneen akka ibsanitti Daani'eel Kibrat erga aangoo dura taa'ummaa boordii faanaa Broadcasting Corporation gadhiiseen boodas battalumatti aangoo gadhiisetti bakka isaa ministeera kominikeeshinii ta'uun tajaajilaa tan turte Aadde Atalam Mallasaa bakka buusuun gabaafame. Aangoo gadhiisuu Daani'eel Kibrat kana ilaalchisuudhaan faanaa Broadcasting Corporation illee ta'e gama mootummaatti hanga ammaatti ibsi kan hin kennamin ta'uu ibsame. TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el aangoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa irratti fonqolcha taasisaniin booda Jeneraal Taaddasaa Warradaa hidhaa dhaabbitiin adabaa jiraachuun dhaga'an. Akka gabaasa African Intelligence gabaasetti gareen TPLF pirezidaantiin erga ukkaamsaniin booda ji'a tokko guutuu isaanii himuudhaan sababoota ukkaamsanillee tarreessan. Sababni tokkoffaan pirezidaantii Taaddasaa Warradaa mana marii Jeneraal Tsaaddaaqaan Wardasensaayitii fi Geetaachoo Raddaa TPLF fonqolchuuf hundeessanii dabalamuuf deemaa jechuudhaan shakkiirraa qabaachuu ibsan. Sababni lammaffaan immoo Jeneraal Taaddasaan iccitii garee TPLF hunda waan beekuuf mootummaa federaalaa wajjin wal quunnamuun nuudhumatti kaja'urraa shakkii qaban akka ta'e gara kabiinuu magaalaa Maqalee keessaa bahuu akka hin danda'amne TPLF uggurtee jiraachuu African Intelligence maddeen iccitii TPLF beekan waabeffachuun gabaase. Gama biraatiin immoo poolisiin Tigraay dandeettii isaa madaaluun ergama isaa bu'uura godhachuun balaa nageenya uummata Tigraay mudatuuf hojjechuuf akka qaban pirezidaantii naannoo Tigraay ta'uun kan muudame Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el poolisoota Tigraay walitti qabuun walgahii teessise. Poolisiin akka dhaabbataatti uummata isaa dandeettiif jaarmiyaalee jiran waliin tumsuudhaan nageenya uummataa mirkaneessuuf bulchiinsa naannoo waliin qindoominaan hojjechuu akka qaban dhaamsa dabarsuuf hin gabaaf. Uummanni balaa nageenyaa keessa galfamuu akka hin qabne namni kamuu ergama mataa isaatiin hojjechuun rakkoo nageenyaa kana sirreessuuf hojjechuu akka qabu Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbate. Duguggaa sanyii duratti labsame booda humni poolisii hojii poolisii isaa baachuu fi akka waraanatti qabsaa'uuf ergama lama qabaachuullee hime. Nageenya uummataa hin mirkanoofne jechuudhaan poolisootaaf haasawaa kan taasise pirezidaantii naannoo Tigraay ta'uun kan muudame Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el poolisiin nageenya mirkaneessuuf balaa uummatarraa ittisuu irratti xiyyeeffachuu akka qabu dubbii jabduu guyyaarraa walgahii poolisoota taasise irratti dubbachuun dhaga'e. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma Strait of Hormuz ilaalchisuudhaan biyya Omaaniif akeekkachiisa waraanaa cimaa kan ibsame. Ameerikaan haleellaa kibba Iraan irratti erga raawwatteen booda iddoowwan misaa'ila Iraanii fi dooniiwwan Strait of Hormuz keessatti to'annoo taasisuuf yaalaa turan irratti xiyyeeffachuu isaa ibsuun dadhabama. Haalumatti fufee jiru keessatti ajajni waraana Ameerikaa haleellaan kun loltoota keenya humnoota Iraan irraa eeguuf kan raawwatame jechuudhaan haleellaa isaaniitiif deebii kan kennan yoo ta'u Iraan ammoo haleellaa kana balaaleffachuudhaan weerara kamuuf deebii akka kennitu akeekkachiisuun ni yaadatama. Haleellaa waraanaa yeroo ammaa itti fufee jiru kana keessatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa galgala ibsa kanneen magaalaa guddoo Omaan Maskaat Iraan waliin tumsa tarsiimoo Strait of Hormuz yoo to'atte tarkaanfii waraanaa jabaatu isin eeggataa jechuudhaan akeekkachiisa cimaa kenneeti jira. Kanaanis immoo Omaan dippiloomaasii isaanii akka laaffisan beeksise. Tiraamp walgahii kaabinee caamsaa bara 2026 irratti ibsa kanneen Omaanii fi Iraan waliin ta'uun Strait of Hormuz walitti dhiyeenya biyyoota lamaanii addaan baasuuf yaalaa jiraachuu beeksise. Pirezidaantichi kun daandii bishaan idil addunyaatti eenyullee Hormuz to'achuu hin danda'u jechuudhaan Omaan
yeroo dheeraaf michuu nageenya Ameerikaa baajittu galeessaa keessatti akka taates ibsuudhaan amma bootammoo balaa waraanaatti isii eeggataa jechuudhaan Iraan irraa akka fagaattu akeekkachiise. Bobbaan addunyaa baay'een guyyaa guyyaan keessatti Strait of Hormuzan daldala addunyaa irratti dhiibbaa geessisaa akka jirus Tiraamp hime. Yaadni pireezidaantii Tiraamp kun kan dubbatame yeroo waldhabdeen Ameerikaa fi Iraan jidduutti hammaataa jiruu fi tasgabbii dhabuun galoo galaana Pershiyaa keessatti mul'achaa jirutti kan dubbatame ta'uun ibsuudhaan kunis ammoo yaaddoo guddaa akka fiduutu ibsame. Haleellaa diroonii Israa'el kibba Libaanos magaalaa Naabii Saaritti raawwateen daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoonni jaajjefamuu isaanii dhaabbanni oduu mootummaa biyya Libaanos NNN gabaasee jira. Namoonni miidhaan irra ga'e kun miseensota maatii tokko kan ta'an hoggaa ta'u haleellaa qilleensaa Israa'el magaalaa Tiiroosii fi naannolee namoonni hedduun itti baay'atan kanneen biroo keessatti cimee jiruun haalli namummaa biyyattii keessatti hammaataa akka jiruu fi haalli nageenyaa yeroo ammaan tana hamaa ta'uu koreen fannoo diimaa idil addunyaa akeekkachiisa. Akka Aljaziiraan gabaasetti waraanni Israa'el kanaan dura jiraattota Zaaqoo, Almaaf, Almuuftii fi magaalaa Taayir kan kibba Libaanos kutaa Taayir keessatti argamu irratti ajaja humnaatiin akka baqatanis gabaase. Waraanni Israa'el haleellaa raawwachuu jalqabeen booda garee waraana Hizbollaa waraana Israa'el taasisaa jirtu kanaaf deebii cimaa kennuuf qophii taasisaa jiraachuun ifame. Kanaanis ammoo lolli Israa'el fi Hizbollaa Libaanos keessatti finiinee kan itti fufu yoo ta'e waraanni kun babal'atee garee Huutii Yamanii hanga humna eegdota warraaqsa Islaamaa Iraanitti babal'achuun akka danda'u xiinxaltoonni waraanaa yaaddoo qaban ibse. Kanaanis ammoo Israa'el haleellaa dhaabuu baannaan kallattumaan Iraan tarkaanfii Israa'el irratti yoo fudhatte ammas Ameerikaa, Israa'el fi Iraan jidduutti waraanni baajjiddu galeessaa hammaachuudhaan gara waraana addunyaa sadaffaatti ni babal'ataa jechuudhaan yeroo ammaan tanaa yaaddoon uumamuun ibsan. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya guyyaa irraatiif qabanne kan hanga ammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.